gaarummaa waaqayyoon nutti agarsiiseef waa keenya gaarii goonee galateeffannaa. Yeroo kana deebinee fuula isaatti akka argamnuuf qo'annaa sa'aatii booddeetiif fuula isaatti akka dhiyaannuuf sanu gargaare waa keenya karaa addaatiin galanni isaaf haa ta'u jechaatiin. Amma ammoo qayyabannaa akka sa'aatii godhaa turre keessaanuu bu'uura amantii waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa isa seenaan turee fi dhugaa waaqummaa kan jedhu wajjin wal qabsiiseeti. Kutaalee sadan darban keessatti kutaa garaagaraa keessatti yaada adda addaa ilaalaa turre jechuudha. Keessaanuu kutaa sadaffaa keessatti dhimma ifa dabalataa jedhu wajjin wal qabsiifnee ilaalaa turre. Ifa dabalataa wajjin wal qabatee ifti dabalataa maal yoo ta'edha? Dhugaa jalqaba irratti turerra yoo deeggaree ka'edha. Akka jedhu irratti obboleessi kutaa sadaffaa darbe keessatti bifa baay'ee bareedaa ta'e nu dhiyeesseera. Namoonni waan kana irratti ilaaluu barbaadan kutaalee sadan darban ilaaluu dandeettu jechuudha. Har'a garuu keessaanuu gara dhumaatti yookaan ammoo raajiin waldaa gara dhumaa irratti keessaanuu yeroo hawwi baraa dizaayir of eejiin barraa'eetiin jedhu yaada dhaabbannaa qabdu jijjiirteetti jedha. Namoonni garaagaraa pirezenteeshinii garaagaraa hojjetu. Even weebsaayitii irratti illee bifa garaagaraatiin yeroo dhiyaate kanaan dura weebsaayitii illee isin dhiyeessee ispeeshaalii paartii tokkoffaa irratti bara baraan adda foo'ee asii agasii kana kan jedhu takka takkaan ilaalaa turreerra jechuudha. Har'a garuu tuqaalee akkas jedhan keessa hawwa baraa irratti xiyyeeffanneeti pooyintoota hin jijjiirame jedhanii namoonni dubbatan san akkamitti akka inni tokkocha ta'e ilaalleet hin jenne jechuudha. Akkamitti akka inni tokkocha ta'e ilaalleet hin jenna. Garasitti duun seenne dura jilbeeffannee fuula waaqayyootti kadhaadhaan dhiyaanneet hin jenna. Isin jilbeeffadhaa haaluma isin jetee fuula waaqayyootti dhiyaadda. Guddaa si galateeffannaa ulfina addaan fo'ame si dhiyeessina waaqayyo abbaa keenya. Jaalala nu jaalattee ijoollee kooti nuun jettee ofitti nu aanfattee nu filattee qulqullu karaa addaatiin ija ilma kee ilaaltee nu laaluu jaallattee waan goote hundumaaf guddaa si galateeffanna karaa ilma kee karaa gooftaa Yesus Kristos galanni siif haa ta'u. Ammallee gara keetti dhufnee yeroo jennu ijoollonni kan kee si barbaannaa geggeessammaan kan kee qofti akkan wajjin ta'u barbaannaa nu gargaara. Ofii keenyatti diinatti illee dabarsitee nu dhiise. Amma karaa addaatiin dhugaa dubbii kan keetii yeroo qayyabannu adaraa. Akka ati barbaaddutti waan ta'e malee sarara keetiin ala akka hin baaneef lugaama jaalalaatiin nu qabe. Fedha kee raawwadhu siif jiraannaa nu gargaara. Ofii keenyatti illee diinatti illee dabarsitee nu kenni. Qayyabannaa amma booda goonu keessatti eebbi keenya wajjin haa ta'u maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Tole. Amma ammoo macaafni qulqulluun keessaanuu macaafa qulqulluu keessatti iddoo tokko dhaqnee dubbifneet hin jenna. Macaafni qulqulluun yaada akkas jedhu qabaayu. Hundee durkaame sana malee eenyullee hundee biraa maal gochuu hin danda'u? Kaa'uu hin danda'u. Eenyullee hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen durkaame sunillee eenyuun akka ta'e lafa kaa'eetiin jedha jechuudha. Lakkoofsa 11 irratti isuma durkaame sana malee homtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen durkaame sunis Kiristoosii jedha. Hundeen durkaame sunis Kiristoosii jedha. Mee amma yaadota kana booda jiran xiyyeeffannaadhaan haa laallu. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan ijaarsa warqii isa Baabiloon mootii Nabukadnezar fuulduratti mul'ate illee sammuu keessa qabadhaa. Achiin booda maal jedhaa? Warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan yookiin citaadhaan, hoffaadhaanis hundicha irratti maal godha jedha? Irratti ni ijaara jedha. Kanaafadha namoonni waldaa amantii kiristiyaanaati jedhanii addunyaa irratti maqaa garaagaraatiin moggaasan hundinuu hundee kanarratti waan garaagaraa kanneen ijaaran jechuudha. Warqeen kan ijaaruu danda'u nama warqii ibiddaan qorame isarraa bite qofadha. Karaa addaatiin ladooqiyaa ta'ee balbala banee kaseensee qofadha jechuudha. Yeroo ladooqeensa kan jiraatu. Balbala banee Kiristoos kaseensee qofadha. Amantiin warqee irraa ijaaramte Kiristoosiin ilma waaqayyoo keessatti kan fudhate qofa waan ta'eef jechuudha. Hojiin nama adduma addaan ibiddaan mul'ifamee maal ta'a jedha? Hin beekamu. Guyyaan firdii bakkeetti hin baasa. Hojiin nama hundumaa adda addaan maal akka ta'e ibiddi qoree maal godha jedha? Hin mul'isa jedha. Amma ibiddi maal jedha? Waaqayyoon kenna waaqayyoo maal godhuudha jedha? Ibidda xab godhuudha jedha. Waaqayyoon kenna ibidda xab godhuudha jedha.
Karaa biraatiin immoo dubbiin Waaqayyo billaa gara lamaan ta'e jedha. Qarameedha jedha. Or especially faarsaa keessa yeroo dubbatu akka warqee si'a 7 qoramee ba'eeti jedha dubbiin Waaqayyo. So dubbiin Waaqayyo waan hundumaa ifa godhee kilir godhee maal godheetiin jedha jechuudha. Mudhiseetiin jedha jechuudha. Mudhiseetiin jedha jechuudha. Okay. So macaafa qulqulluu keessatti kilir goonee kan nuti ilaalleetiin jennu wanti hundee dur kaa'ame kana ala ba'e hundinuu maalini qajeelaa miti jechuudha. Waldaan kun gaafa isheen hundoofteetiin jettu akkuma kanaan dura ilaalleetiin jenne points to both the father and the son. Waldaa Tasalonqee tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irraa gadi yeroo dubbifneetiin jennu karaa addaatiin maal kaa'eetiin jedha bu'uura waldaa kaa'eetiin jedha. Kanaaf waldaan Adiveentistii illee gaafa bu'uuramtee jettu bu'uuruma duuka buutota irratti ijaaramte malee filosofii nama walgayiidhaan waaqa murtaa'e irratti miti kan isheen hundoofte. Keessaan walgayii Niqiyaa jedhanii walgayii yoo dhiqaate ecumenical councilsiin yoo dhiqaate si'a 7 kaawunsilii garaagaraa godhanii yeroo kana hundumayyuu waan murteessa waan garaagaraa qabu. Dhugaan waaqa garuu murtee namootaatiin kan murtaa'u miti jechuudha. Kaawunsilii kana keessatti murtee murtaa'e hundumayyuu kan of keessa qabate miti. Yoo isin jedhu completely wanta achi keessa jiru as keessa hin jiru jechuu miti. Garuu akka isaan jedhanitti miti. Clearly fakkeenyaaf soba yoo jedhame wanti tokko guutuun guututti dhibbaan soba jechuu miti. Dhugaallee keessaa fudhatee sobaaf dhugaa waliin makaa jechuudha. Waliin makaa kan hin taane barraa'ee akka jedhutu waldaan kun. Boreeffameetiin jedha. Okay, hundeessitoota amantii irratti ammoo yaadota garaagaraatu jira. Selected message book 1 fuula 206 irratti dhugaan nu yeroo jalqabaaf fudhanneetiin jenne hamma kani'aaniitti kan geesseetiin jedhu plainly revealed in ta'eera jedha. Bifa clear ta'e. Ifa ta'e kana kutaalee darban keessa waan laallee jedhisee kanan afaaniin dubbataa jiru jechuudha. Okay, har'a ammoo pointiin iddoo itti dhaabbannaa isheen jijjiirtetti jedhee namoonni kaasan keessaa tokko hawa baraati. Keessaanuu third person of Godhead. Eenyummaa waaqummaa isa sadaffaa jedhamee kan barraa'e keessatti jechuudha. So hadha isa kana desire of age qofaan waan kana yookaan ammoo hawa baraa qofaan waan kana laalleetiin jenneessu. Keessaanuu qayyabannaan guyyaa har'aa ammoo warroota kitaaba raajii fudhatanii yookaan ammoo Adiveentisitoota guyyaa 7ffaa wajjin baay'ee kan wal qabateedha. Kanaaf kitaaba raajii irraa waan hundumaa laalla waan ta'e jechuudha. So jalqaba gara kamiinuu duun deemini garam deemnee laalleetiin jenna desire of age qofa laalla. Desire of age keessatti kana ta'eera jijjiiramee jedhee namoonni yaada garaagaraa waan kaasanii fi anamma hawa baraa qofa isinii baasee hawa baraatiin wal bira qabnee laalleetiin jenne jechuudha. Akka mata dureetti third person of Godhead in desire of age. Eenyummaa waaqummaa isa sadaffaa isa jedhameetiin jedhe eenyummaa waaqummaa isa sadaffaa kan jedhameetiin jedhe hawa baraa qofa keessatti. Hawa baraa qofa keessatti limited taaneeti kalaala. Interesting. Fuula 671 keessa lammaffaa irratti sin could be resisted and overcome only jecha only jedhu wantini akka itti muru namoota screen laattanii kun takka muru barbaadee fi only ka jedhu bakka biraallee waan jiruuf jecha only jedhu wal bira qabnella qofa ka jedhu jechuudha qofa. Okay, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of third person of Godhead. Eenyummaa waaqummaa isa sadaffaa qofaan cubbuun maal ta'uu danda'a? Mu'amuu danda'a. Who would come with no modified energy? Amma dubbiin bareedduun iddoo kana jira jechuudha. Would come with no modified energy. No modified energy. Lala, with no modified energy. Okay. Maal jechuudha? Uduu waan takka humni isaa maal hin ta'in irraa bifa hin jijjiiratin. Modified jechuun maal jechuudha? Maal jedhanii kun namoonni yeroo dubbatan modified jechuun fakkeenyaaf Kristos maal uffateera? Kristos namummaa uffateera. Waaqummaa guutuu ka ture namummaa maal godheera? Uffateera. Kanaaf Kristos maal jedhama? Modified jedhama. Hafuurri qulqulluun garuu waaqummatu akkuma jiru maal ta'e? Dhufee jedhanii dubbatu. Okay, yoo waaqummaan akkuma jiruun uduu waan takkallee modified ta'in nama keessa jiraachuu ka danda'u ta'e waaqummaan akka abbaa nama keessa ka jiraachuu danda'u yoo ta'e without modified energy yoo ka ta'u ta'e dhufee aarsaa kafaluun gooftaa Yesus Kristos maa barbaachisa? Kristos wanti inni dhufee aarsaa kafalee fi namni waaqummaa wajjin divinitiin isaa abbaa wajjin humanitiin nama wajjin waaqummaan isaa abbaa wajjin namummaan isaa nama wajjin walitti haa qabatu. Karaa Kiristoosii waaqummaan nu keessa akka jiraatuuf
malee waaqummaan kallattiin nama keessa jiraachuu danda'a taanaan namni cubbuu akkanumatti overcome gochuu danda'a dhufee aarsaa kafaluun gooftaa Yesus Kiristoos wanti barbaachisu hin jiru. But what is truth? Dhugaan jiru. Without modified energy jechuun hafuura qulqulluun sitti fayyadama malee ati itti fayyadamtu jechuudha. Sitti fayyadama. Waan hafuura qulqulluun si kennisu maal godha? Sitti fayyadama. Hafuura ofiitiin malee ati hafuura waaqayyootti daldaluu hin dandeessu. Fakkeenya namni tokko maal godhu beeksisa baasanii adda raajiitu hojjetama. Adda dinqii garagaraatitu ta'a. Adda warra dhibamantu fayya. Kana ta'a yoo waan cadhisee jiraatu. Akka raajii Ermiyaas macaafa qulqulluu keessatti Elsaa'i yoo dhibeessaniin haaduu waan dhiyeeyyanee jiraatu. Waan yeroo cadhisuu barbaadutti cadhisaa yeroo hojjechuu barbaadutti nu jira. Malee isa modified energy humna kana ati modify gochuu hin danda'amu jechuudha. The reality is this. Malee akkuma jiruun waaqummaan uduu takkatti akka hin taane hafuurri qulqulluun dhufee qatti jedhee si keessa bu'a. Karaa namummaa Kiristoos yoo hin taane eenyullee uumaa garan kee dhufuu hin danda'u. Kan hubachuu maa yeroo ajaa. But in the fullness of what? Divine power. Humna waaqummaati. Sababni isaa kan waaqummaati waan ta'eef. Baay'ee gaarii. Only ka jedhu garuu naa qabadha. Maalidha? Only through the mighty agents of God seen it overcome ta'uu danda'a. Cubbuun kan uumamuu danda'u kana qofaani jedha. Ammallee deebi'ee desire of ejii fuula 324 keeyaa tokkoffaa irraa mootu if we do not cooperate with heavenly agency gargaartota humna samii wajjin walitti hin hidhannu yoo ta'e Satan will take possession of the heart. Seexanni onnee keessatti iddoo qabata garaa keessatti. And will make it his abide place. Iddoo taa'umsa ofii godhata. Zuufanii jechuudha. Kana booda Kiristoos keessa sanii maal ta'eera? Bayera jechuudha. The only defense against evil is in the willing of Christ in the heart through the faith in his righteousness. Karaan tokkochi hammina ofirraa ittiin mo'achuu dandeenyu Kiristoos isa nu keessa jiru qofaanii jedha. 324 keeyaa tokkoffaa irratti kan Ingiliffaa jechuudha. In the willing of Christ in the heart by faith. So only waan jedhuufi jechi only jedhu tokko jechuudha. Qofaa ka jedhu jechuudha. Kanaaf qofaan fuula 671 fi qofaan fuula 324 illee tokko jechuudha. So in third person of God kan jennu in the willing of Christ in the heart by faith. Kiristoosin nu keessa jiraachuu danda'u isa kaminni namummaa Kiristoosiiti. Or the son of man. Namummaa kenna waan qabuuf. Namummaan kenna isa keessa, namummaan isaa nu keessa. Waaqummaan isaa abbaa keessa, waaqummaan abbaa Kiristoosin keessa jechuudha. So humanitiin isaa overcome glorified humanitiin Kiristoosin nu keessa jiraata jechuudha. Okay, kanaaf malee third being yookaan ammoo jecha Sillaasee yookaan sadan tokkummaa jedhanii miti. በነገራችን ላይ ዲዛይር ኦፍ ኤጂ ፉል ዲበጃብ 71 kana Sillaasee jedhanii kareen. Desire of age amaariffatti eenyutu hiike warri beektan duuba deebi'aa laala. Eenyutu hiike nama desire of age keessa kammaati miti amaariffaa isa duraan nama hiike eenyutu hiike background isaa gaafadha. Okay, kana asuma bira darbu. Jechuma wal fakkaatu. Greek controversy irratti jechuma wal fakkaatu fuula naannoo fuula 543 akkasirra kan jiru yaada kana maal jedhanii kaniiranii exactly jechichuma amma jedhamne kana wade aad kan jedhu hiikanii jechuudha. Warri amaariif biraa qabdan kana laaluu dandeettu jechuudha. Warri amaariif biraa qabdanii jechicha laaluu dandeettu. Ani mee kallattiidhaan isinii dubbisa yoo barbaachiseetin jedha jechuudha. Jecha kana amaariffaani akkas jedhanii hiikaniiran. Jechichi eessatti argama? Akkuma sila isiniin jedhe fuula 500 fi fuula 554 keeyyaa tokkoffaarra argama. Achirratti isarra qofa dubbiseetin jedha iddoo eddatti qofa dubbiseetin jedha. Okay. Maal jedha? That in his destiny from his birth to progress even to eternity toward the Godhead jedha. Gara waaqummaatti. Isa kana amaariffii maal jedhanii kanii kallattiidhaan warri amaariffii wadnaasoo guddaa warri hiikanii maal jedhanii kanii ከመወለዳችሁ ጀምሮ ለማድረግ እንደውም ወደ ዘላለም ወደ እግዚአብሔር አብነት jedhanii kaniira. Godhead እግዚአብሔር አብ አመላላ ፖይንቶota kanneen hunduma walitti qabnee jechuudha. Pointoota kanneen hunduma walitti qabnee ni laalleet hin jenne jechuudha. So desire of age qofaan dubbii kanneen lama maaltu wali araarsa. Tokko only third person of God jedheera. Tokko ammoo only in the willing of Christ in the heart by faith jedheera. Jecha kanneen desire of age qofa keessatti maaltu wali araarsa. Okay, third person of God in the willing of Christ in the heart by faith jechuudha. Kanaaf waliigalatti third person of God kana Holy Spirit kana desire of age akkana jedhee. Holy Spirit is a breeze of spiritual life in the soul. Hafuurri qulqulluun
hargalfii yookaan ammoo harbaafannaa jireenya isa lubbuu keessa jirudha. Kanaaf lubbuu kee keessa ka jiru inni an akka jiraadhu du'arraa gara jireenyaatti akka jijjiiramu na godheetiin jedhu hafuura qulqulluu sana keessa buufatee jechuudha. Okay, hafuura qulqulluu keessa qabda jechuun maal jechuudha? Impartation of spirit is impartation of life of Christ. Namni tokko hafuura qulqulluu keessa qaba jechuun jireenya Kiristoosii of keessaa qaba jechuudha. Jireenya Kiristoosii jiraata jechuudha. Karaa addaatiin ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4:13 irratti hafuura ofii isaa irraa nuu kenne ka jedhu jechuudha. It imbued the receiver with attribute of Christ. Nama isa hafuura kana of keessaa fudhatee jedhe amala Kiristoosiitiin akka guutamu isa godheetiin jira jedha. Wow. So exactly quotationota sadan kanneen sadiin kun dhuga jechuudha. Desire of age keessa jiru. Yoo third person of God dhugaa ta'e inni kun ammoo indwelling of Christ in the heart by faith in dhugaa ta'a. Eenyummaa waaqummaa sadaffaa wanta jedhamee fi eenyummaa in simple case abbaan guutummaa waaqummaati tokko Kiristoos eenyummaa lama qaba. Waaqummaa fi namummaa qaba. Namummaan sun kanu keessa jiraachuu danda'u. So third person of God egaa jennu representing Christ Jesus jechuudha. Humanity isaa qofatu nu keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf waaqummaan nu keessa kan jiraachuu danda'u karaa namummaa gooftaa Yesus Kristos qofadha. Kanaaf Qolaasiyaas 1:27 irratti third person of God is Christ in you the hope of glory. Qolaasiyaas 1:27. Kristos isa isin keessa jirudha kan jedhudha jechuudha. Eenyummaa waaqummaa sadaffaa kan jedhu. Kun qaamaan gargar bahee qaama akkasii kan jennu miti. Waaqummaan fi namummaan Kiristoos maal godha? Wal keessa jiraatee jira. Waaqummaan isaa waaqummaadha. Namummaan isaallee namummaadha. Waan gargar baafnu miti. Kanaaf Kiristoos namummaa isaatiin wajjin waaqummaa isaatiin abbaa wajjin. Third person of God kan jedhamee jedhu isa kana jechuudha. Eenyummaa waaqummaa isa sadaffaa. Hin aara, hin dubbata, hafuurri qulqulluun hin barsiisa, hin gorsa. Kana takka takkaan kanaan dura ilaalleera. Kana jechuun hin gorsa, hin barsiisa. Kan jedhu kunni amala karakterii kan mul'isu. Fakkeenyaaf hafuurri kiyya hin aara. Hafuurri kiyya hin dhiphata. Daani'el boqonnaa 3:15 irraa leerbisuu dandeettu. 3:15 or 2:15 naannoo san. Karaa biraatiin Luqaas boqonnaa 1:46-47 irratti hafuurri koo ililcha jetti. Maariyaam yeroo dubbattu Phaawulos ammoo tokkoffaa Qorontos 14:14 irratti hafuurri koo hin kadhata jedha. Kanaaf kunniin maal mul'iseetiin jedha karaa addaatiin eenyummaa qabaachuu yookaan ammoo karakterii eenyummaa isa kennee jechuudha. So desire of age ammallee waa'ee dhimma fakkeenyaaf uumamaa wajjin wal qabatee maal jedha? Dhimma uumamaa wajjin wal qabatee. Fuula 769 keessa tokkoffaa irratti in the beginning the Father and the Son had dressed up on the Sabbath after the work of creation. Achi yoo desire of age irratti yeroo desire of age 1890 naannoo sanii barraa'u dhaabbannaa ofii jijjiirteetti jedhanii namoonni kaadan ta'e uumama irratti kan wajjin hirmaate abbaa fi ilma jedhaatti. Okay, uumama irratti abbaa fi ilmi hirmaate jennaan ammoo ergaan ergamoota sadanii kan inni ilaallatu abbaa fi ilma qofa. Sababni isaa isa bishaan burqituu galaanaa wayii maal godhaa jedha? Sagadaa jedha waan ta'eef. In the beginning, the Father and the Son had dressed up on the Sabbath after the work of creation. When the heaven and the earth were finished, and all the host of them, the Creator and the all heavenly being rejoiced in contemplation of this glorious. The Creator. Fear God and give glory to Him. Who created the heaven and earth? Creator. Kanaaf uumaa kan jedhame inni abbaa fi ilma. Abbatu karaa ilma isaa maal godhe jechuudha? Uume jechuudha. Kun eessa barraa'eera? Desire of age irra barraa'eera. Uumama kana keessatti abbaa fi ilmatu wajjin hin hirmaate jedha. Iddoo baay'ee kootiin goone baay'ee waan dheeratu. Yeroo jalqaba namni utuu hin kufini icciita kana kabee eenyu feenni qofa jedha. Desire of age irratti abbaa fi ilma qofa jedha. Dhimma kana kabee tokko tokkoon baasaa waliin mari'achuun ni danda'a. Zamanaat minyootiin bifa kanaan achitti dhaabbannaa ofii jijjiirtetti namoonni waa jedhani. No tuqaa tokko hin jijjiirresin. Lammaffaa irra deebitee harka James White'itti cuubamteetti. Kan illee jala muree beekuun baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba meetodistii keessa turte sadan tokkummaatiin cuubamtee irra deebi'ee marsaa lammaffaa James White cuube. Isii fi nama 11. Qotishoonni kanneen namoota barbaaddaniif onlaayinii illee maxxansaa keessaan illee waliin mari'achuu hin dandeenye. Baay'ee gaarii. Uumaa qofa miti yoo uumaa ka ta'u ta'e ka sagannuuf illee saniif himu. Kanallee desire of age fuuluma wal fakkaatu kana irratti fuula 769 kana irratti maal jedha? Heaven and the earth will unite in praise as from one Sabbath to another. Samiinii fi
warri lafarraa dhufanii fi warri samii irraa tokko ta'u jedha. Maaliif galataa in price from one Sabbath to another, Sanbata tokko gara Sanbata tokkotti. The nation of the saved shall bow in joyful worship to God and the Lamb. Warri fayyan ka isaan gombifanii sagadaniif abbaa fi ilmaaf waaqayyoo fi hoolichaaf sagadu jedha. Kun macaafa qulqulluu irra jira eeyyee. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 13-14 irratti kanatu jira jechuudha. Ka kanaan ala macaafa qulqulluu ala jiru akkuma inni jirutti ilaalleetiin jenne jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaaf desire of age bifa kanaan ilaalleetiin jenna. Waa'ee waaqa sadiitiin kan dubbatan. Uumaan abbaafina. Ka sagannuuf abbaafina. Kan ittiin cubbumu waannu Kiristoos nu keessa jiru. Kiristoos kan nu keessa jiraatu eenyummaa isaa isa sadaffaa. Eenyummaa Waaqummaa isa sadaffaa yookaan ammoo karaa hafuura isaatiin yookaan ammoo namummaa isaatiitu nu keessa jiraata jechuudha karaa biraatiin. Baay'ee gaarii. Egaa kana jennee kan hin booddee kitaaba itti dabalata kitaaba hafuuraatiin fakkeenyaaf Spirit of Prophecy volume sadaffaa fuula 243 keessa tokkoffaarra the act of Christ in breathing upon his disciples the Holy Ghost and the impartation of his peace to them was a few drops before the plentiful shower to be given on the day of Pentecost. Inni Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irratti isaanii jedhe hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheen suni jedhe. Tiifuu xiqqoo yoom dura? Guyyaa Pheenxaqoosteetti shaaworii kennamu dura tiifuu jedha. Kana hafuurri qulqulluun guyyaa Pheenxaqoostee kennamee fi hafuurri qulqulluun Kiristoos duuka buutota irratti baafate jedhu tokko garagara. Macaafni qulqulluun maal jedhaara? Tokko jedha. Kiristoos duuka buutota baafate tiifuudha. Hojjichaaf akka isaan qophaa'aniif akka isaan gargaaruudha. Tokko akka ta'aniif akka isaan gargaaru ture. Guyyaa Pheenxaqoosteetti ammoo shaaworiitu isaan irra gadhangalee jechuudha. Humnaan jechuudha. Sababni isaa ka guyyaa Pheenxaqoostee kallattiidhaan maal wajji wal bira qaba? Glorificationii ulfinatti ol fudhatama gooftaa Kiristoos wajji wal bira qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 irra dubbiftan hamma ulfinatti ol hin fudhatamne waan ta'eef hafuurri qulqulluun nama iyyuu hin taane ture jedha. Hin kennamne ture jedha. Kanaaf gara ulfinaatti ol fudhatame jechuun aarsaan Kiristoos dhiyeesse hundi fudhatama argate jechuudha. Kanaan booda maal ta'a? Hafuurri qulqulluun akka gadi bu'eetiin jedhe argineetiin jenne jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee ammallee kitaaba raajii irraa kitaaba raajii amma ilaalaa jiru kanneen irraa bara 19 duwwaa booddee kan jedhu irratti xiyyeeffanna. Yookaan ammoo 1890 booddee kan jedhu irra jechuudha. 1890 booddee kan jedhu irratti maal jedha kitaabni raajii? Fakkeenyaaf teesimooniin vooliyuumii 6ffaan kan inni barraa'e bara 19 duwwaa akkana jedha. Fuula 248 keessa sadaffaa irraa. Teesimoonii vooliyuumii 6ffaa fuula 248 keessa sadaffaa irraa. Kiristoos kan inni waadaa gale jedhe. Christ promised them that he would send them his spirit. Waadaan inni isaaniif gale hafuura ofii isaanii erguudhaaf isaanii waadaa gale jedhe. Who would recall his words to their mind as forgotten truth. Dhugaa dubbii isaa sammuu isaanii keessatti akka dhugaa dagatameetitti akka yaadamu kan godhu jedha. Kanaaf hafuurri qulqulluun gaafa dhufe gara isin geesse jedha. Gara dhugaa hundumaatti isin geesse. Dhugaa kanaan dura yaadatame akka yaadan isaan godha jedha asirraa. Inni kun kan ergamu kun maal inni? Hafuura Yesuusi. He shall teach you all things, Christ said, and bring all things into your remembrance, whatever I have said unto you. Waan isin jedhu hundumaa akka yaadatta isin godha. Kanaaf Kiristoos qaama biraa ergee hin taane send them his spirit jedha. Hafuura ofii isaan ergee jedha. Yoo hafuura ofii kan isaan erguu danda'u ta'e maa oduu lafarra jiru erguu didi. Adamaan godheera dubbichi ergeera kenneeraaf durayyuu. Iffisaanii jedhee kenneeraaf gaafii namoonni qabatanii. Yoo deebisnee wayya maal jedhere jajjabeessaa yoo sanyii dhufa maal jedhere aarsaan Kiristoos dhiyeesse abbaa biratti guutuutti ofiif fudhatamuu qaba. Yoo aarsaan Kiristoos dhiyeesse abbaa biratti guutuutti ofiif fudhatama argateetiin jedhe dibata moosifamuu gooftaa Kiristoos wajjin kan wal qabateera. Kanaaf warri lafa jiranillee dibata inni ittiin dibamanii maal ta'a jechuudha? Dibamanii jechuudha. That's powerful jechuudha. Aangeffamanii hin jedhan jechuudha. Science of Time October 3 paragraph affaarra. Jesus is seeking to impress upon them the thought that in giving his glory, in giving his Holy Spirit, hafuura qulqulluu ofii isaanii kennuu isaatiin. Hafuura qulqulluu ofii isaanii kennuu isaatiin.
He is giving to them the glory which the Father has given him. Ulfina abbaan isaaf kenne isaanii kennuu isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20. Kanaaf lakka hawwa baraa irratti amma namoonni baay'een indoo pointi kana oduu fidee baay'ee natti tola. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni waa'ee sadan tokkummaa yeroo yaada dhiyeessanii maal jedhu Kiristoos yeroo cuuphame jedhu. Kiristoos yeroo cuuphame yaadannaa qabadhaa kana. Kiristoos yeroo cuuphame maal ta'e jedhu hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin maal ta'e irra buufate. Waaqayyo abbaan samii irra maal godhe dubbate. Kanaaf qaama meeqa tachuu wal ga'e jedhu. Qaama sadii jedhu. Desire of agein amma laalaarru garuu kana waan jedhu qaba. Desire of agein laalaarru kana waan jedhu qaba. Mee desire of age keessa ammallee waa isinitti agarsiisan jedha. Sababni isaa pointiin itti tarnii ta'eera. Dhaabbannaa amantii qabdu jijjiirteetti. Especially waa'ee waaqummaa irratti hubannaa waaqummaa isiin qabdu maal ta'eera? Jijjiirameera. Namoonni yeroo jedhan maal maqaa dhawu? Hawwa baraa maqaa dhawu. Desire of age maqaa dhawu. Mee desire of agein waan kana maal jedha? Desire of agein waan kana maal jedha? Mee asirra naa laala. Desire of agein maal akka jedhu asirra laalleet hin jenne jechuudha. Okay. Desire of age irratti mata duree desire of age boqonnaa 11ffaa mata duree baptism jedhu dhaqaa laala. Kiristoos galaanicha keessa akkuma ba'e maal godhe? In kadhate. Okay, screenii sharing goone lakka. Okay. Desire of age fuula 112 irratti. 112 irratti Kiristoos galaanicha keessa akkuma ba'e by the way in kadhate. Kana chukuu geeto naan laaluu dandeettanii yookaan immoo Luqaas boqonnaa 3:21 irraa laaluu dandeettan. Akkuma inni kadhatu akkuma inni kadhate jedha. Cuuphamee akkuma ba'e in kadhate. Akka inni kadhatee deebii kadhata isaati jechuudha hafuurri qulqulluun. Akkuma Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irratti yoo kadhatte isinii kennama hafuurri qulqulluun jedhamee jira. Kiristoos illee kadhatee jennaan kennameef malee akkuma cuuphamee samiin baname akkas ta'e yeroo baay'ee akkasitti dhiyaata. No, hin cuuphamee cuuphaa keessaan ba'ee kadhaaf jilbeeffatee deebii kadhata isaati hafuurri qulqulluun kasaa kennan. Akkanumaan waan akkas ta'e miti. Abbaa kadhate abbaan hafuura qulqulluu fi kenneef. Let we read. Never before have angels listen to such prayer. Kadhata akkasii kanaan dura ergamoonni maal godhe hin beekan. Dhaga'anii hin beekan. Kana maaltu ta'e? They are eager to bear to their loved commander a message of assurance and comfort. Ergaa jajjabina, ergaa isa mirkanaa'insa isaaf laatu fiduudhaaf ariifataa turan ergamoonni. But no, the Father himself will answer the petition of his son. Abbaa mataa isaatittu gaafii ilmi isaa gaafateef deebii maal godhaaf? Deebii kennaaf. So abbaa kadhatee jennaan deebiin kennameef malee akkanumaan cadhisee akkuma inni cuuphameen wanti wayii ajajamu malee kunillee akkas akka ta'e miti. Abbaa kadhatee jennaan abbaan deebii kadhata isaa hafuura qulqulluu kenneef. Akkuma Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irratti 10 irraa gad dubbisa dhadhaa isiniif kennama. Kadhadhaa isiniif kennama. Jedhame san yoo namni kadhateetiin jedhe isin hamaa taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu qabeetta yoo ta'e abbaan keessan inni waaqarraa akkamitti caalchisee hafuura qulqulluu isiniif hin kennu jedha. Kanaaf Kiristoos illee kadhatee jennaan hafuura qulqulluun kennameef. Okay, kana macaafa qulqulluu irratti dubbisuu dandeenya. Macaafa qulqulluu irratti Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 21. Inumaayyuu bakka kana fidee baay'ee natti tola ture. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti maal jedhaa? 21 irraa yeroo namoonni hundinuu cuuphamanitti Yesuus hin cuuphame. Utuu inni kadhachuutti jiruu waan maal ta'e banan. Uduunni maal godhaaru? Uduunni kadhachuutti jiru waan banan. Hafuurri qulqulluun bifa guggeetiin mul'atee isarra bu'e. Kanaaf deebii maal isaati jechuudha? Deebii kadhata isaati jechuudha. Baay'ee gaariidha. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 21 fi 22 jechuudha. Okay, gara kitaaba raajiitti deebinee kitaaba raajii irraa dubbisuutti fufna. Ergamoonni ergaa kana deebisuuf kadhata kana dhaga'anii deebii deebisuu barbaadaa turanii garuu abbamatu deebisaaf jedha. Eshi abbaan kadhata kana yeroo deebisu akkamitti deebisee?
The Father himself will answer the petition of his Son. Petition of his Son. Kanaan booda taateen ta'u himannaa ilmi abbatti dhiyeesseef deebii ta'e jechuudha. Eenyuun bira? From the Father. Abbatu deebiseef. Achi maal jedha? Direct from the throne issued the beam of what? His glory. Maal jedha gubbaa irratti 18:9 irratti? In giving his Holy Spirit, he is giving to them the glory which the Father has given him. So asirratti glory irra gadhiise jechuudha. Waan biraatiin. So Holy Spirit is according to this what? His glory jechuudha. The heaven are opened and up on the Savior head descend a dove-like form of purest light. Wow. Akkuma daandii Damaasqoo irratti eenyu irra gadhiifame jechuudha. Phaawulos irratti gadhiifame. Fit in blame of him meek in the lowly one. Gugeetti maa fakkeeffame garraamummaa isaa. Gaduuf deebisuu isaatii fi abboomamuu isaa mul'isu gugeetti fakkeeffame jedhame malee qaama gugee fakkaatu bararee irra dhufe jechuudha. Desire of aging doctoriinii akkasi ijaarame qutub godhee miila mura akkasitti. Waan hin jirre doktoriin biraa fudhanii loojikiidhaan jechuudha. Assumptionidhaan waan dhiyeessanii hin jira. Achumattuu jedhaadha. Kan dhufe ulfina waaqaadha. Hafuura qulqulluu achirra bu'e sun ulfina. Kaammoo irra gabboo imaanni jedhaadha. Ifa caarallaa jedhaadha. Purest light. Ulfina isaati gadhiise jedhaadha. Kana keessa ammoo kadhataaf deebiitu kenname jedhaadha malee waan biraatiin miti. This is desire of age. Kanaaf desire of age irratti dhaabbannaa jijjiirteetti waan biraati kan jedhu desire of age completely out of gaming. Godheetiin jedha jechuudha sisteemicha. Okay, kabira sadi waan jedhu. Kun special testimony irratti kan fayyadameedha. Special testimony bara 19 duwwaa jaarratti heavenly trio jedhamee fayyadameedha. Jettee fayyadamteedha. Okay, kanafa irratti hundaa'anii maal ta'eera jedhu. Dhaabbata jijjiirteetti jedhu. But this really amazing. Waan ajaa'ibaati kun ammoo. Mee abbaa eenyu akka ta'e, ilmi eenyu akka ta'e, clear godhee kaa'amee kalarii itti godhaa suutaa isin mul'isaa suutaa waliin laala. Ashi, maal jedha? Father cannot be described as things of the earth. Trinity cannot be described jedhaan jiru. Sadan tokkummaa jedhaan jiru. Abbaan waan lafarra jiru maal ta'uu hin danda'u? Ibsamuu hin danda'u. Abbaan jedhaan. Abbaan. Okay, the Father is all the fullness of Godhead. The Father, kun Father qofa. Father is all the fullness of Godhead bodily. Guutummaa waaqummaa maali? Qaamaan. Bodily. Guutummaa waaqummaa Godhead bodily kan jedhamu Father. Beekaa qofa kun. Special testimony marraa jedha. And is invisible to mortal sight. Eenyuun Abba. Father. Ishi lammaffaa. The Son. Wanti akka kanaatu adda baasee tokko tokko maal godhan jiru? Ibsu. Son is all the fullness of Godhead manifested. Okay, so look here. This manifested garuu jecha bodily jedhuu fi as yaadannaa qabadha. Bodily, this is bodily. What about this? This is manifested. Amma all the fullness of Godhead ta'eetu garagara jechuudha. All the fullness of Godhead bodily ni Abba. All the fullness of Godhead manifested in ilma. Guutummaa waaqummaa kan nama mul'ate eenyu ni ilma. Guutummaa waaqummaa ammoo qaamaan eenyu ni Abba. Kan nama mul'ate hoo Kiristoos jechuudha. Kanaaf Godhead jechuun maal jechuudha? Waaqummaa jechuudha. Waaqummaa jechuudha. Kanaaf waaqummaan qaamaan kan homaa hin taane Abba. Kan nama mul'ate ammoo eenyu ni Kiristoos. Underline this. The word of God declared him to be the express image of his person. Kun ammoo eessarra ka jirudha? Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 3 erga jiru. Dubbii Waaqayyoo Kiristoos akkuma jiruun abbaa kan mul'isudha. Qolaasaas 1:15 irratti illee akka jedha. God is all of the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have what? Everlasting life. Here is shown the personality of the Father. Eshi, gara tuqaa sadaffaa dhufna. Comforter. Comforteriin hoo? Comforterii jechuun maal jechuudha? Jajjabeessaa. Yookaan immoo kana biraatiin hafuura qulqulluu isa kennu jechuudha. Eshi. Amma the comforter that Christ promised to send after ascending to heaven. Kana garuu gubbaa irra kana laalleera. Testimony volume meeqaffaa irratti? Jaffaa irratti. He is a spirit jennee laalleera. San wajjin wal mormuun qabu jechuudha. Tokko jechuudha.
is the Spirit. Argitanii? Is the Spirit in okay in all the fullness of Godhead. In all the fullness of what? Godhead. Amalala. Father is all the fullness of Godhead bodily. Bodily. All the fullness of Godhead manifested in Christos. In all the fullness of Godhead in a more Spirit. Kanaf all the fullness of Godhead abbaaf ilma keessa ka jiru jechuudha. Abbaafi ilma keessa jechuudha. It all the fullness. Making manifest the power of divine grace to all who receive and believe Christ as a personal savior. Kristos in akka fayyisa dhuunfaa ofiitti nama godhate hundumaafu humna waaqummaa akka keessaa mul'atu godheetin jedha. Sababni isaa namummaa Kiristoos wajjin waliin maxxannanu akka dameef jirma Kiristoos ammutu abbaa wajjin tokko akkasi fudhanna jechuudha. Okay, then kana booda kan jiru. There are three living persons of heavenly trio. Jiraattota kan jedhaman. Sadan samii. Look, persons eenyummaa sadi. Jiraattota samii kan jedhameetin jedhu. Okay, look. Samii irraa kan dhufu amma nu dubbanneetin jennu eenyu. Abbaa ilma afur qulqulluu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa maal jedha? Hafuurri isin fudhattan ka Waaqa irraa dhufe malee ka lafa irraa dhufe miti jedha. Hafuurri lafa irraa jira, hafuurri Waaqa irraa jira. Okay, Waaqa irraa yeroo dubbannu eenyu dhufee jira? Abbaa ilma. Abbaan karaa ilma isaa maal nurra dhangalaase? Hafuura qulqulluu nurra dhangalaase. Kanaaf samii yeroo dubbannu waa'ee samii yeroo dubbannu waan nu dhufe waa'ee meeqa dubbanna jechuudha? Sadi. Eenyunni abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu. Abbaan abbama, ilmillee ilmuma, hafuura qulqulluullee hafuuruma. Wanti hamaan waan hin barroofne ispeekuleet godhanii deemuun sirrii mitiidha. Persons jechuun eenyummaadha jechuudha. It's not divine being miti. Itti dhufna kan sanniin kana hunda wancaqasa waan ta'eef bara wajjin ilaalaa jechuudha. Okay, kanaaf trio kan jedhamu kun sadi na qabadha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu. Qaamaan wal qixxee wal bira jiranii Waaqa ilma akkasidhaan jiru kun speculation namni itti guddiseedha kun. Sababni isaa abbaa lafa caqaseera, ilma caqaseera, hafuura qulqulluu caqaseera. Hafuura qulqulluun ka waaqummaa keessa jirudha. Waaqummaan qaamaan abbaa, waaqummaan mul'ate immoo ilma isaati. Kanaaf ka isa keessa ka abbaa keessa illee jiru, ka ilma keessa illee jiru tokko isaan godhe maannin hafuura qulqulluu. Nullee ka tokko nu godhu jechuudha. Okay, there are heavenly trio. In the name of these three great powers, whom? Yes. Kristos humna waaqayyooti. Hafuurri qulqulluun humna waaqayyooti. Kristos bifa ijjiwaan ittiin nama mudhane kan nama mudhate hafuurri qulqulluun argama isaati. That's right. Okay, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will cooperate with obedient subjects of heaven in their effort to live a new life in Christ Jesus. Amma takka laalla jechuudha. Waan gamma laalle kan. Okay, sadi. Bara 19 duwwaa 9tti kabarraa. Kun 19 duwwaa 6 kabarraa kun. 19 duwwaa meeqa? 6. 19 duwwaa 6. 19 duwwaa 9tti immoo sadiin kanneen akka ibsitu laala. They have one God. Waaqa tokko. One Savior, fayyisaa tokko, one Spirit. The Spirit of Christ is to bring unity into the rank. Saba kamiinuu haa taanu, gosa kamiinuu haa taanu, tokkummaan keenya kan ittiin tokko ta'e hafuuraadha. Akka eenyu feene tokko ta'an, akka abbaaf ilmi tokko ta'an. Akka abbaaf ilmi tokko ta'an. So sadi ilaalle asitti abbaa, ilma, hafuura qulqulluu. Yookaan immoo waaqa tokkochi, abbaa, fayyisaa tokkochi, Yesus Kristos. Hafuura tokko hafuura Kiristoosii sanuu. Hafuura Kiristoosii wanti kenneefi namummaa Kiristoosiititu dhala namaa hundumaa tokko godha. Glorification. Kiristoos yoo keessa jiraate hundi kennayyuu eenyummaa Kiristoosiitiin tokko jechuudha. Okay, baay'ee gaarii. Itti aansee kan jiru ammoo yoo sadiin waaqa ta'an maaf waan gaaddi jedhe kun asirratti. Yoo sadiin waaqa ta'an ta'e maaf waan gaaddi jedhe. Maaf God the Father, God the Son, God the Holy Spirit maa jechuudha. Or three gaaddi maa jechuudha. Hai sri gaaddi jedhamu jedhan.
Ofii ammoo 3 being jedha. She's okay. One God jedha. One God eshi savior illa afurri lachuma keessa ka jiru yoo ta'e maaf kophaa waamere isaan. One God jedhee Father, Son and Holy Spirit baay'ee jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun clear-dha jechuudha afaan irraaji. One savior, one spirit, the spirit of Christ. That kanaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsi 6 bu'uura amantii Adiveentistii kan seenaa kan ture tokkoffaa lamaffaallee bu'uura ka ture kanadha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 wajjin. Okay. Yaa'uun instructor 1897 irratti 1890 booddee ka jiru irratti xiyyeeffadha isin jedhee ture. 1897 dha kun. Maal jedha? From eternity there was a complete unity between the Father and the Son. Abbaaf ilma giddu. Complete unity. They were two yet little short of being identical. Two in individuality yet one in spirit. And the heart and the character. So there is a Father, there is a Son. They are one, they have their own individuality, but they are one in spirit, in heart, and in character. Afuran tokko, garaadhaan yaadaan tokko, amalaan tokko. End of it. Abbaanii fi ilma. Afur tokko, afur qulqulluun kan tokkummaa kana keessatti ittiin eegamudha jechuudha. Okay. Another three. Great controversy. Kuni 1911 irratti ka irra deebi'eera 1888 akka bara beekamaadha 1911tti irra deebi'ee qaba. The Father gave his spirit without measure to his Son. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 34 fi 35. Abbaan hafuura ofii safara malee ilma isaatiin maal godhe? Kenna. We also partake of its fullness. Nullee guutummaa isaa irra maal taane? Qodan. Abbaa, ilma, hafuura qulqulluu. Okay. So kunniin yaada maal jechuudha? Yaada bu'uura sadi jedhu kan ittiin ibsamedha malee waaqa sadi waan garaagaraa sadi jechuu miti. Bara 19 duwwaa irratti yaa'uun instructor irraa akkana jedha. God in the Christ and the heavenly host were joined companions on the lonely isles, and from them he received who? John. John's companions. Yohaannis abbaan mul'ataa iddoo kophaa turetti Waaqayyo wajjin Kiristoosii wajjin jiraattota samii hundumaa wajjin maal qabaataa ture jedha? Hiriyyummaa qabaataa ture. Achitti mul'ata received instruction that imparted to those separated with him from the world. Akkuma isaa addunyaa keessa warra adda baaniif qajeelfama jiru fudhate. Acts of Apostles ammoo bara 1911tti kan barraa'e akkana jedha. John had the companionship with God, with Christ and the heavenly angels. Being yoo jenne ammoo akkasamitti qaama ka jedhame yoo jedhamne ammoo eenyu fa'a? Abbaa Kiristoosi ergamaa samiti jechuudha. Being jiru kan. Macaafni qulqulluun kan jedhu kitaabni hafuuraa kan jedhu jechuudha. Sababni isaa kanarra hunda ministry of healing irratti fuula 700 keeyyata lammaffaa irratti Christ walk unseen through our street. Karaa nu deemnu irratti ijaan udum kan mudhane fakkaateen wajjin kan deemaa inni jedha. Kiristoos jedha iddoo biraatti maal jedha? Hafuurri qulqulluun Holy Spirit anse. Kanaaf Kiristoos karaa hafuura isaan wajjin maal godha jechuudha? Jira jechuudha. Selected message buukii lammaffaa fuula 17 keessa sadaffaa irratti namni ijaan kan mudhatu wangeela kan lallabu yoo ta'u Kiristoos ammoo ijaan kan mudhanne hojiitti kan jijjiiru karaa hafuura qulqulluu isaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaaf kunniin manuscript releases volume 14 fuula 125 keessa sadaffaa irratti how few realize that Jesus unseen is walking by their side. Kiristoos uduu ijaan mudhanne isaan bira akka itti deemaa nama meeqatu kan hubata jedha. How ashamed many who would be to hear his voice speaking to them and to know that he heard all their foolish command. Isa wajjin udumanii deemaa dubbii isaanii isa sobaan guutan isa akkasumaan haasan akka Kiristoos dhagaaru uduu beekanii hagam qaanfatu ture. So Christ is exactly with us. Bara 1997tti yaa'uun instructor February 4 irra kan jiru remember that Jesus is beside you wherever you go, nothing your action listening to your words. Akkuma tu hubachuu hin dandeenyetti yeroo hundumaa isa wajjin jedha. Okay, jiraattota samii mee amma haalaallu. Jiraattota samii. Macaafni qulqulluun kitaabni hafuuraa akka jedhu. Ministry of Healing fuula 454 keessa faffaa irratti are we prepared? Have we become accounted with God, the governor of the heaven,
the lawgiver ended with Jesus Christ whom he sent. So the lawgiver in God the Father. Through whom he can? Through his son Jesus Christ he can nature. Can I have seen Rati? And when will brother the minister and evangelism Ratini? The Father and the Son. Abani filmi will maddi abatani. Sera Waaqummaa setta kennan kitabni afuradu batin jecha. Kanaaf abbaan karaa ilma isaa maal godhee jiru karaa biraatiin kenna. Indoon kitaaba karaa biraatiin harka ergamootaatiin kenne gaafa jedhu abbaan ilma isaatti ilmi isaa immoo akkuma Yohaannisitti mul'ise karaa ergamoota Musee kenneetiin jedhee Museen ammoo ergaa kana fudhee namaan ga'e jechuudha. Baay'ee namatti tola. So great lawgiver kan jedhu asirratti Father and with Jesus Christ whom he sent. Then minister of healing kana yoo kaa'u Spirit of prophecy, volume lamaffaan fulli sagal keessatti tokkofa maal jedha? The Son of God was next in authority to the great lawgiver. Abbatti aanee aboo qabu. Aboo rakka kaa'ame jechuudha. Abbaa wajjin walqixxa ka taasifa. Abbatti aanee exactly qabu inni Kiristoos Yesuus. He knew that his life alone could be sufficient to ransom a felon. Dhala namaa isa kufe lift him up full of devil created lama paramanjala. The Son of God was next in authority to great lawgiver. Isuma yecho. Kait anomo Satan selected message book to kofa full ibasadi pa furtami to kiyesta arfarati. Satan possession in heaven had been next to the Son of God. Early writing a lender. Eddo ba ejrecho. Kana fangonisa Kristos it are ago win lose fail. Abatani gamuka wotu Kristos. Me pakena ishol kite. Abban Kristos in erga Kristos. Kristos ma bayar gudanda? No, never. Waljal lufu. Amma mo eddo lose fail no kabar. Abban injira abatani Kristos ane Satan. Amma ho Gabriel. Kana lesa arganazin fakat. Zamanat miyoti marargan. Full dibbalawab. It was Gabriel, the angel next in rank to the Son of God. Gabriel, who came with a divine messenger to Daniel. It was Gabriel, his angel, whom Christ sent to open the future to be beloved John. Okay, so waa'ee Kiristoosii kana yeroo dubbattu ammoo maal jette? Kiristoos ilma abbaati yoo jennu exactly ilma abbaati. Malee kennaa akkanumaanii maqaaf jedhamee dubbatame miti. A complete offering has been made for God, the soul of the world, that he gave his only begotten Son. What does that mean? Complete offering jechuudha. A risk of failure in the eternal loss of Kesa. Complete offering. Kenna guutu kenne malee waanni drama no jenne. We are saved by divine sacrifice. Complete offering I've given for us. Kenna guutu tunuuf kenna. Waan irraa deebi'ee akkasa ta'u jedhame. Kenna guutu. Baay'ee gaarii. Okay. Ilmoo fi guutuun nu kenneetiin jedhe. By God, not the Son by creation. Ilma maaliti miti jedha. Ilma uumamaa miti. Tokko. As were what? The angels. The Son, not by creation. Amma ilma waaqayyoo jechuu barbaadde maal jedhaa bakka clearly deebii kennaa. Creation miti. Nor by adoption as forgiven sinners. Akka cubbamoota dhiifama argataniiti illee miti ilmummaan isaa. Aishi akkamree? Ilmummaan isaa? But a son begotten in express image of his father person. Ilma dhalate. Akkamit akka abbaatitti abbaa ka fakkaatu jechuudha. Ka dhalate. Dhalate gaafa jedhu uumame oduu hin taane ka dhalate. Dhalate ka jedhu eenyummaa irraa dhufe qaba jechuudha. Kanaaf eenyurraa dhalate? Abbaarraa dhalate. Yoo dubbatte kana 1895 booddee jechuudha. 1890 irratti dhaabbannaa ofii jijjiirateetti wrong conclusion. Preconceived opinion jira. Amma fakkeenyaaf namni yoo waaqwaatu yaada wayii qabatee yaada san mirkaneessuuf yoo deeme waan argi waliin guree mirkaneessuu hin danda'a. Garuu macaafa qulqulluucha dhisee yoo qabaate garuu qo'annaan uduu gara wayiitti geessee jiraate dongoratti hin geessu waan nama ajaa'ibneef.
preconceived opinion in gaafa qo'annu garuu isuma mirkaneessuuf deemna karaa yeroo hundayyuu jechuudha. In all the brightness of his majesty and the glory, one equal with God in authority, dignity, divine perfection. Authority is what you want to go to Abba. Testimony volume 868 irratti God is the Father of Christ and the Christ is the Son of God. To Christ has been given position equal with God. In him dwell all the fullness of God in the body. Okay, then kaduma kanan conclude gon. Gara dhumati jechuudha. Patriarch ne prophetii 1980 naannoma 1990 or maybe that's my fault. Okay. Patriarch ne prophetii irratti okay. Me barakan lala. Patriarch ne prophetiin fuula 34 baasuu dandeettu. Me okay. Patriarch ne prophetiin fuula 34 abboota raajota jedhama. Abboota raajota. Okay. Fuula bara asirra bara dongore yeroo barreessu bara 1890. Bara 1890. Kallattiidhaan fuula 34. Okay. Isa kan ammootu kun exactly Patriarch ne prophetii baruma okay. Okay, desire of vision 1898 dha. 18 mega arguni 90. Asrama jette the sovereign of the universe was not alone in his work of beneficence. Isa kana motu exactly bara 19 duwa jaatti illee radee barraaya. Bara 19 mega duwa jaatti radee barraaya. Exactly jechuudha. Kun letter sirra ka barraaya. The sovereign of the universe was not alone in his work of beneficence. He had an associate, a co-worker who would appreciate his purpose. Kawalin hojjetu qaba ture. Kophaa ofii hin turre. Ka hojii isaa dinqisiifatu. Hojii hojicha irratti hirmaatu jechuudha. Who share his joy in giving happiness to created being. Gammachuu isaa wajjin kan qooddatu. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Exactly. Jalqaba ture. Inni illee waaqayyo wajjin ture. Inni noo waaqa ture ka jedhame. Okay, akkamit milkaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 is going forth was what from eternity. Karaa biraatiin fakkeenya boqonnaa 8 lakkoofsa 22 hamma 30tti ka jiru Kiristoosiin mul'isaa. Namoonni baay'een hadha kun Kiristoosiin maal hin godhu jedha? Hin mul'isu jedha. Brought forth keessaa ba'e jechuudha. Appointed from foundation of the earth in his presence. The Lord possessed me in the beginning of his way. Kanaaf kallattiidhaan abbaaf ilmi akka wajjin turan hojii uumuu irratti akkasumas immoo eenyummaa irratti jechuudha. Bifa kanaan ilaalleetiin jenna kan sagannuuf uumama irratti keessa keenya ka jiraatu hafuura qulqulluun akka ta'e inni kun ammoo eenyummaa Waaqummaa sadaffaa akka ta'e kileerudha lafa kana. Kutaa ittaanu deebinee kutaa ittaanu laallaa isa dhageenyetti akka jiran waaqayyo hunduma kennayyuu nu gargaaru nu eebbisu Joon dhiifamu wanti itti dabaltoo jiraatu itti dabaluu dandeette yeroo siif kenneetiin jedha. Sorry. Tole waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffannaa galanni guddaan abbaa keenya isa waaqarraaf bara baraan haa ta'u. Waaqayyo karaa addaa si eebbisu guddaa eebbifamiin jedha obboleessa kootiin dubbii hedduu baay'eedhuma murteessaa ta'e waaqayyo karaa obboleessa keenyaa nutti dabarseera. Waan bal'aa waan ani itti dabalu hin qabu. Garuu ani immoo waan tokko dubbisee illee yaada itti dabaluu barbaada gabaabaadhumatti jechuudha. Innis maalidha? Ellen G. White 1898 booda wanti isheen amanaa turtee fi sana dura waan isheen amanaa turte tokko miti jedhu akkuma kan dura dhiyeessaa turre. Dura sadan tokkummaatti kan hin amanne turte boodarra erga awwa barootaa
barreessiteen booda sadan tokkummaa fudhattee jedhu. Sanarratti waa jedhee sana booda waa'ee isa namoonni qaama waaqummaa sadaffaa yookiin immoo third person of God jedhani yookiin eenyummaa waaqummaa isa ta'uu qabu irratti waa dubbadhee dhaaba. Bara 1906 Review in the Herald Juuni 14 1906 keeyyata 20 irratti maal jette afaan Oromoo isaan dubbisa akkas jedha. Walakkaa jaarraa darbee fi amantiin an injifannoodhumaa ergamaa sadaffaa fi waan isa waliin wal qabatu hundarratti qabu muuxannoowwan ajaa'ibsiisoo ani keessa darbeen mirkanaa'eera. Kitaabonni koo afaanota hedduudhaan maxxanfamanii akka naanna'aniif kanan fedhuuf kanaaf. Ifni kitaabota kana keessatti argamu ifa samii akka ta'e ani nan beekaa jette. Ifni kitaabota keessatti argamu ifa maal jette? Ifa samiidha jette. Amma 1990 durallee wanti isheen barreessite ifa samii erga ta'e ifni samii maal ta'uu hin danda'u? Jijjiiramuu hin danda'u. Si'a tokko dhugaa ta'ee si'a tokko immoo soba hin ta'u yookiin hin jijjiiramu. Erga kennamee dhugaadha bakka. Dhugaadha ifni boodaan nufullee sanumaa wajjin kan wal deeggaruudha kan wal jabeessuudha malee kan wal faallessu miti. Wanti jijjiiramu hin jiru. Ifa samii ariifuun yaada namaa yoo ta'e hin jijjiirama sirriidha. Ifa samii garuu maal hin ta'u? Hin jijjiiramu. Jijjiiramuu danda'u ifa samii. Kana torbees ilaalaa turreera. Tole akkuma kana immoo leetarii 150ffaa baruma 1906 irratti keessa saggaffaa irratti akka jette. Warroota amantii irraa kufanii amma hundee malee jiraniin hundeewwan amantii keenyaa utuu diigamaa jiranii yeroon argu utuun nageenya koo eeggadhe ani eegduu hin amanamne ta'uu qaba. Yeroo kana keessa yeroo barnoonni sobaa barsiifamaa jiran nuti immoo dhugaa isuma jaarraa walakkaa darbeef barsiisuu qabna. Bara 1906 jaarraa walakkaa jechuun waggaa 50 jechaadha. Waggaa walakkaa dhibbaa waggaa 50. 1906 waggaa 50 yommuu hir'ifnu ka'umsa sana argattu. Walumaa gala 1906 maatti waggoota 50 waan barsiisaa turre ammallee maal goone yeroo sobaa barsiifamu isa barsiifne. Nullee har'as isuma barsiifna. Isuma isaan yeroo jalqabaa sana barsiisanirra barsiisuu qabna. Yeroo kam? Yeroo barnoonni sobaa barsiifamaa jiru kana keessa. Har'as barnoonni sobaa isa yeroo sanaa caalaa barsiifamaa jiru waan ta'eef. Itti fuftee keette ani amantii koo waanuma xiqqoo yookiin tuqaamu tokko hin jijjiirre jettee dubbatte. Bakka isheen 1906 maatti ani amantii koo tokko hin jijjiirre waan isheen hin jenne jettee jechuun sobduu nama baasa. Dhugaa dubbachuuf sobaa nama godha. Sobuun cubbuudha. Sobuun cubbuudha beekamaadha kun. Waan isheen hin jenne jettee jechuun hir'imne. Hin jijjiirre dhaarte isheen. Eessaa dhufe ragaan ni jirteetti eessaa ba'e. Amantii ishee jirteetti. Dura afur qulqulluun qaama qabu jiraa turte, afura Kiristoos jiraa turte, boodarra qaama qaba jette. Qaama qabaachuusaa itti mul'atan agarraanitu qaama qaba jette. Kanaaf third person of God kan isheen jirteef. Kanaaf afur qulqulluun personality qaba kan isheen jetteef kan isaan jedhan. Lakki hin jijjiirreetti. So amma isheen waan akka hidhaartuu fi nuti dogoggora hubate malee isheen jijjiirre. Nuti irra deebinee qayyabannee maal gochuu qabna? Waan nurkatti wal dha'e sana walitti raarsuu danda'uu qabna. Wanta jijjiirteetti jennee nuyi fudhannu sana isa waan isheen jijjiirte nutti fakkaatu sana walitti raarsuu qabna jalqabaa jenna. Inni duraas ifa samii, inni boodarraas ifa samii. Garuu maaltu qaba? Walitti araaramuu danda'uu qaba. Walitti raarsuu danda'uu qabna. Malee waan isheen hin jenne jetteetti jechuun balaa hamaadha. Okay, akkuma kana waa itti dabalee gara kan biraatti darba. Review in the Herald January 26 bara 1906 keessa 1906 takkeedha. Wanti ani barreesse wanta gooftaan akkan barreessuuf na abboomeedha. Wanta ani erge sana akkan jijjiiruuf ani hin qajeelfamneette. Wanti ani barreesse wanta maalidha? Wanta gooftaan na qajeelche, na geggeesse. Akka maal gootuuf? Akka barreetuuf. Akkuma sila jennee ifni samii jijjiiramuu kan dandeenye Waaqni barreesse wanti inni jedhe bakka erga barreeffame dhugaadha. Yoos immoo wangeelli illee jijjiiramuu danda'a jechaadha. Kanaafuu
Kan akka itti hubachuun gaariidha. Itti beekeedha achuma irratti goyoomsaawwan akka sabaatti nu gidduu seenuu barbaadaniin wal qabatee ani waan akeekkachiifameef ani amantii Adiventistiitti jabaadheen dhaabadha jedhe. Goyoomsaawwan akka sabaatti nu gidduu seenuuf jiran waan jiraniif jette. Amma fuulduratti maal jira? Goomsaan akka sabaatti goomsaan dhufuuf jira. Innis maal Selected Message Volume 1/4 irratti ilaalaa turredha. Diinni lubbuu haaromsa guddaa yaada haaromsa guddaa jira Adiventistoota torbaffaa gidduutti maal gochuu yaadeera fiduu barbaadeera kan jedhudha. Sun dhabuun waan jedhuufi haaromsi guddaa maqaa jedhamuun seexanni hundi amantii Adiveentistii bu'uura amantii Adiveentistii Adiveentistii nama godhu balleessuu waan barbaaduuf ammaan godhate amantii Adiventistiitti jabaadheen dhaabadhaa jette. Dubbiin jiru kanumaadha. Kanaaf amantii Adiveentistii maa inni akkuma sila obboleessa keenya qabarratti tuqee ilma agarsiisa. Adiveentistii jechuun abbaaf ilma agarsiisa. Abbaaf ilma agarsiisa. Sababni isaa hojii homaa keetti eenyu turmaati? Abbaaf ilma. Sanbanni Waaqayyo uumaa ta'uu isaa agarsiisa. Adiveentistii torbaffaa jechuun dhufaatii Kiristoosiin kan eeggatan guyyaa torbaffaa kan boqotanidha. Guyyaa torbaffaa boqochuun immoo Waaqayyo uumaa ta'uu isaa maal gochuudha? Mirkaneessuudha. Uumaan eenyu? Abbaatu karaa ilma isaa uume abbaaf ilma waan of keessatti qabatuuf abbaaf ilma agarsiisa. Ana akka itti gabaabsee dubbachuu barbaada. Inni kan biraani third person of God kan jiru irratti illee waa xiqqoo itti dabala. Xiqqooma yaaduma xiqqoo jechaadha. Achirratti illee sila sirriitti bal'inaan dubbatameera. Bal'inaan nu dhiyaateera qorannaan. Amma third person of God heediin kuni yoo waaqa sadaffaa ta'e waaqa hafuura qulqulluu jedhamutu nu keessa seena yoo ta'e cubbuu akka moonuuf nu gargaara yoo ta'e qaamni waa'ee cubbuu hin beekne cubbuu mo'atee kan hin beekne dadhabina keenya kan hin beekne akkamitti nu keessa seenuu danda'a. Kanaaf akkuma sila jedhame Kiristoos nu keessa jiraachuu qofa. Kiristoos nu keessa jiraachuu qofaanitu cubbuun mo'amuu danda'a. Kanaaf Riiviyoon Dheeraaldi caamsaa 19 yookiin Mee 19 Duwwaa 4 irratti 19 Duwwaa 4dha kun. Akkeedha. With his spirit, Christ sends a reconciling influence and a power that takes away sin. Kiristoosi hafuura isaa wajjin sends a reconciling influence and a power that takes away sin. Humna maal godhu? Humna cubbuu dhabamsiisu. Cubbuu keessaa baasu. Karaa maal isaa? Karaa hafuura isaa erga. Kanaaf Kiristoosi mee waa itti dabalee as deebi'a. Riiviyoon Dheeraaldi Februaarii 10,891 irratti immoo okkeedha. Jesus alone has power to save from sin, to free from the power of evil. Yesus qofatu cubburraa nama fayyisuudhaaf humna qaba. Humna amminaa irraa bilisa nama baasuuf jira. Eenyu qofa? Yesus qofa. And to doubt him who has laid down his life for us is to grieve and insult the Father. Isa jireenya isaa nuuf jedhee lafa kaa'e sana shakkuun abbaa gaddisiisuu fi arrabsuudha jedha. Kanaaf amma Yesus qofa kan maal godhu? Kan cubbuu keessaa dhabamsiisuu danda'u. Kun immoo akkamitti? Hafuura isaatiinidha. Wanti kan biraan jiru. Yesuusin miti lakki waaqa kan biraadha yoo jenne cubbuun moo namna. Walumaa gala cubbuun moo namna. Dhugaa obbolo tokko namni sagalee kana dhaga'u namni dhaga'u maal hubachuu qaba? Barnoota sadan tokkummaatti amanuu jechuun yookiin immoo sadan tokkummaatti dabalatee barnoota kan biraa Kiristoos akka inni nu keessa hin jiraanne kan godhu barnoonni kan biraallee yoo ta'e walumaa gala maal barnoota seexanni fayyadamee akka nuyi cubbuu mooneef fayyadamee sabni dhoowwachuuf deemu ta'uusaa shakkuu hin qabnu. Akka itti hubachuu danda'uu qabna. Kanaaf walumaa gala kanuma jechuu barbaade Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Miyuutii irreera.
Amiin. Amiin. Waaqayyo karaa si haa eebbisu. Yaada amma dhumarratti jedhaa turte Hundi Heraldii May 19 irra jirudhaatti fakkaata. May 19 irra jirumi yaadnetti kaafte. Or June 16. May 19, 1904. Yeah, okay, isa fuudheera. Okay, May isa iskiriirra godheet isirin mul'isee suka dubbifne jimboodde gara gollabbiitti finee jenna. Akkuma argaartan kana 19 meeqadha kuni duwwaa fuudha. 19 duwwaa fuudha. Akkasii barootaan adda qooduun hin barbaachisu. Agarsiin duuteef namus dhaabata jimboodde ka jira. Of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Kan taliidiin taane illee suutaa laaluun barbaachisaadha. Garuu jalqaba garaajiin kennaa gadhumaatti tokkochuma garuu namoonni waan akkas jedhaniif kana godhaa jechuudha. Christ declares that after his ascension, he would descend to his church as his crowning gift. Crowning gift, the comforter. Who was Texas? Cannot this crowning gift. This comforter is what? The Holy Spirit. The soul of his life. Jireenya isaati. The soul of his life, the efficiency of his church, the light in the life of the world. With his spirit, Christ sends a reconciling influence and the power that take away the sin. The Holy Spirit is the spirit of what? Christ. Kun bara 19 duwwaa furii kan barraa'edha. Kanaaf dhugaan dhugaadha. Dhugaan dhugaa jennee sobaan soba jennee waseenaa lafaa xumura akka taanu Waaqayyo kan dhageenya nuuf haa eebbisu. Guddaa eebbifamaa hundumti keessaniyyuu araarra Waaqayyo lafa jirtanitti isinii haa baay'atu. Ameen. Waaqayyo karaa addaa isin haa eebbisu. Ameen. Eebbifamaa kadhata gabaabaasumaa goonee golameetiin. Galata addaatu siif mala Waaqayyo abbaa keenya carraa jiraachuun nu laattee yeroo dhugaa dubbii kan keetii qayyabannu sun nu laatteef galanni si haa ga'u. Ammallee fedhee jireenya keenya itti fufate simaa kana nu gargaari. Aarsaa si wajjin deemu nama kafalchiisu ammoo wajjin nannee kafalaa nu gargaari. Ameen. Ana gammaa nu gootetti sirraa komii qabnu ulfaadhu afaa yeroo keenya irratti ati moo maqaa tokko jalma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen.